Dubaayitti gaafa Juun baatii kan dhumarratti gaafa guyyaa 30 jechuudha. Juunii 30. 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 Oromoo Juunii 30 ji'a Jaaffaa Shaarjaa Mubaarak Seenteratti eebba kitaaba kanarratti akka agarru affeeramtanii jirti. Juunii 30. Eebba kitaaba Mubaarak Seenteratti walaayee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرسول دعوة تكين كم جت بقى جرات إنشاء يا رمال كبني إسنيف دوفني بقى جمدن وروتنا أنا دبي جرتني سجنتا إب كتابة سجنتا إب كتابة مدى هم فيني جدا سجنتا إب كتابة مدى هم فيني كان جرو إيست ومفتاح دبي تجافة جون باتي كان أمرت تجاف ويا سودما يشودا سجنتا إيه بكتابة مداهم فينه جاف ويا دي مسدي كورن كم لا فرشنا كتبياتي تشودا شارجة مبارك سنترتي نيجا جيف ما جدا دبي كيسة تشودا شارجة مبارك سنتر كيسة جون سودما كم لا دي مسدي باتي كنا سودما يشودا ويا مسدي أكنا ويا متربا في Akasi namni hundi keessanuu dhageettanii jirtan warroonni naannoo Dubaay keessa jirtanii fi naannoo isii jirtan jechuudha. Waxabajii 2013 akka Itoophiyaatti yookaan immoo akka Faranjiitti Juun 30 baatii kan dhumarra jechuudha. Iddoon isallee akkuma beektan Shaarjaa Mubaarak Seentaritti ni gaggeeffama jedha. Achitti wal haa agarru ni dhufne jechuudha. Akkasii eebbi kitaabni kun akkamii waa'ee maalitti sagantaa hunda isaa wajjin dhuftanii akka qoodatan isin affeeramtanii jechuudha. Warroonni naannoo isin jirtan guutuun keessanuu affeeramtanii jirtan jechuudha. Sagantaa eebba kitaaba madaa hin fayyine jedhu. Madaa hin fayyine maali? Madaan hin fayyine kun akka naannoo san warroonni naannoo san jirtan guutuun keessanuu affeeramtanii jirtan akka isin hin dabarree akka dhuftanii eebba kana nu waliin qoodatan jedhee isiniif affeeree jira jechuudha. Innis kitaaba barreesse eenyuuni barreessan Abdurrahman Hussein jedhama. Abdurrahman Hussein jedhama. Dubaay keessa jira. Achi keessatti hundi keessan dhuftanii akka bira dhaabbattan kabajaan isin affeerra jechuudha. Akka isin dabarree warri hin arginillee warroottan hiriyootan keessanis affeeruun koottaatii bashannanaa isin jenna silaa eebba kitaaba irratti wantoonni nama bashannansan tokko tokkos waan hin dhabamneef hundi keessanuu akka hin hafne isin jecha akka dhuftan isin affeerree jirra jechuudha. Iddoo isaa beektan jedhee yaada Dubaay Shaarjaadha. Iddoo isaa Shaarjaa Mubaarak Seentar warroonni jirtanii beektan jedhee yaada jechuudha. Akka dhuftan hundi keessanuu jechuudha. Asumaan mee tan hafte immoo isaanirraa dhageeffannaa. Juunii 30. Gaafa guyyaa ji'a Jaaffaa gaafa guyyaa 30. Madaa'im fayyine bakki tola arginu Mubaarak Senter. Juunii 30. Madaa'im fayyine Mubaarak Seenteritti wal arginu. Juunii 30. Ji'a Jaa Mubaarak Seenteritti wal arginu. Juunii 30 yoo yaa Oromoo akkuma beekamu Madaa'im fayyine Mubaarak Seenteritti wal argine eebba kitaabaa eebbisiifnu waamicha isiniif goonee jirra. Juunii 30. Eebba kitaabaa يا جافا مبارك سنتر ولا أرجع. جوني صدم مبارك سنتر بكتابة جوني 30 eebba kitaaba Mubaarak Seentaritti wal arginu. اوكي oromoo Juunii 30 ji'a Jaaffaa Shaarjaa Mubaarak Seenteratti eebba kitaaba kanarratti akka agarru affeeramtanii jirti. Juunii 30. Eebba kitaaba Mubaarak Seentaritti wal arginu. Juunii 30 eebba kitaaba madaa hin fayyine kan jedhu hundi keessanuu gaafa Juun 30 baatii kan dhumarratti affeeramtanii jirtan nam tokko akka nam iddoon Dubaay Shaarjaa Mubaarak Seentar nam tokko akka nafne affeeramtanii jirtan galatoomaa isin jenna. Ammallee immoo asoosama
xiqqoo takka illee isiniif qaban dhufnee jirra. Asoosama waa'ee kitaaba kanarraa. Asoosama gabaabaa kitaaba madaa'in fayyina jedhu keessaa kan fudhanneem barreessaan kitaaba kanaa Abdurrahmaan Huseenii. Bililleen barumsa ishee xumurtee eebbaaf geessee qabxii gaarii fiddee eebbifamtee maatiin obbo Tulluu Hundi sagantaa eebbaa konkolaataa isaa guutanii gara dallaa yuunivarsiitii Finfinnee deemanii qabxii olaanaa fiduu ishee sababa godhachuun firaa fi ollaa walitti yaamanii kolfanii taphataa suuraa ka'uuf bakka bashannanaa deemanii gaafa waan yaaddeseef milkaa'e akkam namatti tola. Jireenyi kun akkasii gara tokkoon si madeessaa gara biraatiin garuu si waldhaanti. Akkuma eebbifamanii sagantaan eebbaa dhumatee kun gara maatii isaa kun ammoo gara hiriyaa isaa deemuuf gargar ba'anii namu gammachuu isaa ibsataa akkuma gargar bahaniin hiriirri mormii yuunivarsiitii keessatti ka'e. Hiriirichis dhaadannoo garaa garaa dhageessisaa daandii irratti ba'e. Hiriiricha bittinneessuuf poolisiin magaalaa Finfinnee, poolisiin federaalaa gara mooraa yuunivarsiitiitti ergamanii dhukaasaa fi boombii mimaaneessanii gargar bittinneessanii namoonni hedduunis reebamanii miidhaan salphaa haga du'aattis irra ga'e. Intalli takka yoo karaa qaxxaamurtu gaaffii takkaa fi badii takkaan alatti lubbuun ishee darbite. Namni hundiyyee maraate naasuun nama hunda mudhii qarxam godhee fuulli miidiyaalee biyyattii fi miidiyaalee hawaasaa oduu ammeen wal harkaa fuudhanii facaasanii gadda onnee nama cabsu. Maatiin eebba intala isaaniitiif qophaa'anii eegaa turan intalli tiyya amma dhufteef ishee eegan guyyaan ifaan dhaamee osoo ilillee eebbaaf qopheessanii eeganii ililleen isheef bitames kan awwaalarra ka'an ta'e onneetu cabee amanuuf nama rakkisaa. Isaan gammachuu malee akkana hin yaanne. Guyyaan gammachuu gaddattis jijjiirame. Haati dhalli ishee eebbifamtee dhufteef eegdu maal taatiree boolla kamtu ishee liqimsaa. Gammachuun gaafa fira walitti yaaftee gaddatti jijjiiramu maal jedha garaanii. Gadameessi baate maal jedha laata yoo guyyaa kana argu afaan maaltu guyyaa akkanaa kanaan du'a hima laata. Aduun sa'aatii malee yoo dhiitu yoo guyyaan adiin dukkanni si ari'ee muka si waliin koru afaan maaltu akkas jedhee garaa dhalitti himaam. Garaa maaltu ammoo obsee callisaree yaadachee kana isa kaan guyyaa kana hanqiftee nyaatteem kaan sa'aatii dhumaa irratti gadiin dhindhimteem bilillee miira gaddaan akkas jettee walaleessiteem. Tokko yaada hin qabuum itti tolee rafaa tokko ammoo manaa bahee osoo hin galin hafaam. Tokko jiruun badee jiraatu nalee hoffaa tokko jiruun tolee amma kolleffaa. Tokko ni gubataa tokko ammoo qabbanaa tokko gaafa ifu tokkotti dukkanaa. Gurraachaa fi adii bifti dachee tanaa lubbuun ilma namaa tapha ta'ee gatii dhabeem. Gatiin namummaa irraa mulqamee namni akka namaatti wallaalu nafee erga garaa walitti jabaatee maaliif hiree jiraachuun kan barbaachiseef jetti bililleen. Taatee guyyaa sanaa fi ilmaan Oromoo irratti ta'e gaafa yaaddoom namoonni guyyaa lammaffaa erga gammachuuf eebba bilillee geessan boodas taatee guyyaa dheengaddaa yuunivarsiitii Finfinneetti ta'e irraanfachuu hin dandeenyeem. Namoo dhimma ammatti deddeebi'aa abbaa fi haati obboleettiin koos akkanumatti irbaatamoo ciree rasaasaa ta'an laata. Kun gaaffii maalii qaba? Haadha koos isaantu nyaate miti isaanis nyaachuu irraa maaltu isaan daangeessa? Isaanuu gara jabeeyyiidha jedhaa teessoo gara balbalaa dallaa ka'atee ufiin haasa'an. Bililleen mana keessa teessee fuullee balbalaa keessaan gadi ilaalaa turteem. Dhaabbannaa fi haala toliinsa isaa dinqisiifatteem. Bareedumni isaa
addaaftee hin qabu. Qalbiin dubartii akkuma harma ishee rarraatiin akkuma jedhamu sana itti dhiyaachuu safeetiin garuu maal jettee itti dubbatti keessa isaas sirriitti hin beektu waan ta'eef namni akkana bareedu kun maaliif karaatti bahee maaltu dhibee qajeelaa akka muka utubaaf dhaabanii leemman fakkaataa hoo yeroo deemu boonni isaa qarxam nama godhaamu. Nama dorgommii miidhaginaa dorgomee itti yaada ejjetu fakkaataa dubara miti dhiironni deemsa isaatti hawwu namoo Jatti kaleessa karra yuunivarsiitii Finfinneetti humna tika mootummaatiin wareegamte sana irraanfachuu dadhabee waan Oromoo buusee baasee madaa irratti madaa hin fayyine ta'uu malee yaala argate hin beeku jar'a tokkoof walakkaa darbee jira. Okay, asoosamicha dhaggeeffattan jedhee yaada. Mee anillee asoosama sana irratti qoonni yaala. Okay. Asoosama gabaabaa kitaaba madaa hin fayyine jedhu keessaa kan fudhanne barreessan kitaaba kanaa Abdurrahmaan Huseenii bililleen barumsa ishee xumurtee eebbaaf geessee qabxii gaarii fiddee eebbifamtee maatiin obbo Tulluu hundisaa kan taa'eebbaa konkolaataa isaa guutanii gara dallaa yuunivarsiitii Finfinnee deemanii qabxii olaanaa fiduu ishii sababa godhachuun firaa fi ollaa walitti yaamanii kolfanii taphataa suuraa ka'uuf bakka bashannanaa deemanii gaafa waa'ee eddeessiif milkaa'e akkam namatti tola jireenyi kun akkasii gara tokkoon si madeessaa gara biraatiin garuu si wal'aanti akkuma eebbifamaniin sagantaan eebbaa dhumatee akkasii akkasumas akka dhageettanitti namatti tola kanaafuu namni hundi keessanuu akka hin hafne affeeramtanii jirtan jechuudha. Irdeebisuudhaan sagantaa eebba kitaabaa madaa hin fayyine kan jedhu barreessan Abdurrahmaan Huseen. Sagantaan eebba kitaabaa madaa hin fayyine gaafa guyyaa 23/2015 akka Itoophiyaatti yoo ta'u akka faranjiitti immoo baatii kan dhumarra baatii jaaffaa gaafa guyyaa 30 Juun 30 jechuudha. Iddoon isaas Shaarjaa Mubaarak Seentaritti ni gaggeeffama. Hundi keessanuu affeeramtanii jirtan nam tokko akka hin hafne jechuudha. Anillee dhufa inshallah gaafsan achi wal agarru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan nuuf turaa isin jenna. Galatooma.